مالي أنا جافر الصندوق جمّان كيسة بالي كيسة أرتي كيسة إيسة أممي كان ندبت أك أورموتا يتندبت ميزاناوي تيتم مالي ganda tokko xiqqeessee yookiin ganda tokko caalchitee hin dubbatu. Maaliif jecha tokko yaadadha. Ani jimmaan keessatti jaalladhee hin dhalanne. Maaliif eenyunuyyuu gandatti dhalatu filatee hin dhalatu. Garuu Oromoo taatee dhalattee jirta waan ta'eef jimmatti dhalattu Oromoodhaaf dhalatu. Wanti hojjettu hundi Oromoodhumaaf ta'a. Waan gaarii tokko Arsiidhaaf yoo hojjettu yookiin Jimmaaf yoo hojjettu akka Oromoodhaaf hojjettu qobaatti wanti biraan jiru. An amma gaafa ka'ee gadda torbii tokkoon dura wanti kun gaafa duraa Jimmaa fi intiniitu wal lolennaan inni kan suuraa Waaqoo guutuu gubaa ture inni kan suuraa Abbaa Jifaar gubaa ture waa danuutu ture. Wanti lamman saarraa yoo callise anamma yoon gabbahee waan kana akkanatti dubbadhee yookiin suuraa Waaqoo guutuu gubee asirratti Jimmaantu hidhanii maaloodha jedhe beekamtii tokko yookiin warruma asirraa Abduseen akkana godhe jedhamee haasa'amuun ala lafatti wanti tokko uummata Baaleetiif uummata Jimmaatiif bu'aan bu'u tokko hin jiru. Yoo ajanduma tiiktookii kanarratti Abduseen keenya suuraa Waaqoo guutuu nuu gubee Abbaa Jifaar nuu faarsee ta'e immoo waan tokko bu'aa tokko hin qabu sun. Maaliif callifteetiyyuu ilaal ustaazotaayyuu kabajuu didanii uummanni dhiisaa nurraan bareedu otoo namoonni gurguddaan gaafa dubbatanu namni nama dhaga'aa jiru hin jiru. Ani immoo keessa galee dubbadhee maaliin buusaaf anin isa Waaqoo guutuu irraa isin dubbanne kan Abbaa Jifaar irraa isin dubbanne gaafa dadhabanii wacanii dadhaban ni dhiisuu kan callise. Isa kaleessa otuu isa sana dhiisaa dubbattanii yeroo itti kennitanii jaarsummaan qabdanii dubbiin babal'isinaa jedhee dubbata garuu tokkorra dhaabbatee tokko qeeqee tokko hin jedhan akkuma miizaanaawwi dhiisaa waan kana hin babal'ata jaarsummaa keessa galtanii yeroo hundaan dhiisaa ebeluu Jimmaafu maaltu wal lolettanii ajandaa kanaan babal'isina. Kan wal lolaa jiru ijoollee tiiktookii kanarratti wal lolaa jira. Ijoollee ajandaa barbaadanudha malee Jimmaniif Harargee yookiin Arsiiniif Jimma waliin lolleetin beekan akka goshi. Kanaafuu komiinis hin qabdan akkasitti isin deebisan. Koy qaaliidhaan komiin qaba waan uuman suuraa isaa dudduubbee fidee kaadhee fi wanti isin jettanii fi wanti suuraa isaa fidee dudduubbee kaadhee badde waan ta'eef. No, anatu dubbata daraaseera. Walitti dhiyoo jirra waan. Carraanaa kennaa gaame Abduuse. Dubbatu. Carraanaa kennaa giddiirumaa yeroo tokko. Eegeetti nama. Dubbatu. An wanti suuraa kee amma fidee dudduubbee kaa'ee fi haasaa isa kan jaraa kana osoo hin taane waa'ee ati roozii eda dhiifama gaafachiifte irratti. Okay. Innis eda ijoollee nama dhibbame irratti roozii kana dhiifama hin goonuufis dhiifama isiis hin barbaannu jedhamee otuu ati ilaaltu of biraa baafame roozii. Sannaan boodaatiif saaqzeenuu dudduubbee deebitanii dhattanii dhiifama gaafattan ta'e gaafachiiftan ta'e roozii kana. Kanuma. Isin ummata kana tuffiidha moo akkamumatti ummata kana birattoo hin didamte akkamitti dhattanii dhiifama gaafachiisuu dandeessanidha. Moo ijoollee Jimmaa bakka si akkas. Okay. Komii keessan seeraan dhiyeeffadhaa. Waa'ee Jimmaatiif waliin qabsiisinaa lola tiiktookii kana ijoollee tiiktookii irraa Jimmaatu bakka isin buufatteedha malee. Kana malee Jimmaa yoo sun akka nu buufate hin jiru kana dhufu. Silumaan waan qilleensarraa dubbataa jirra malee waan lafaa dubbataa jiru Abduuse. Wanti si qabu Jimmaa yeroo jennu warra sirraati malee warra biyyaa miti. Warra tiiktookii irraa kana jedhu. Karaadhaan haasofnu. Ijoolleen tiiktookii irraa immoo bakka adda addaatti qoodamu. Jimmaan ta'ees dhaggeeffadhu. Jimmaan ta'ee bakka adda addaatti siyaasaanis waadanuudhaan qoqqoodamee jira. Inni siyaasa kan keenya deeggarre jimmummaan irraa mul'atu kanatu Jimmaan bakka bu'aadhaanii nama danuutu wal keessa. Anis akkuma san warri bilisiginnaa deeggaran akkanaadhaan komii walirraa qabna waan ta'eef. Ani waa tokko isin himu dhugaadha dubbatamaa ture waa'ee roozaa kun suuraa warra Abbaa Jifaar gubanii kana dhayitee jalattanuu viidiyoo tokko isinii erguu hin danda'a waraabaan ture. Yeroo iluunni suuraa Abbaa Jifaar gubuu jala jeemtee itti muddiidhaa ture. Gubaddeetiin koomentii sana jalatti dhaqi muttee akkana jedhee waan ta'e arrabseen ture koomentii isii sana arge. Isiidhumaa yoo jechuun koomentii iluu sana jalatti viidiyoonaan yeroo isiin akkas jettu waraabee lafaa qabus ni jira waan ta'eef arrabsaan ture. Nasukkaarritee diitaareetiin ijoollee keenya bira dhuftee ijoolleen keenya akkasitti waa isii dubbatanii kaanii isiin kun Jimmaa miti isiin kun buna funaanuu dhuftee waa danuu taasaamaa ture kan akka kananii kun fa'aa ol galtee arrabsaa turanii mucaan gabbaateetiyyuu itti ammas badii irratti badii dabaluuf laayivii banattee warri immoo arrafamuu Jimmaa yookiin mucaan miira keessa galtee namni tokko kun dubbiin babal'achuu barbaadutti muddi jedhu nama kuma tokko guutuu irratti
Ittuu dabalte ammas nan guba jettee dubbii babal'isuuf dubbatti. Jalan taa'e dhaggeeffate dubbiin isinaa tokko kiyyaa kana arrabsuu fi akka waan danuu dubbatti. Jennaan obsa dhabeetan egaa dubbiin kun akkana ittuu babal'achuu ta'ee ilaal badii irratti dabalamurra hanga ta'e tasgabbeessuutu gaarii. Anamma iddee kanatti galateeffatamuu qabaayu malee dhiifamummaa gaafachiif ittuu arrabsisuu dhiiftee ilaalu komachuu qabdu malee ani mucaayyuu dhaqeessaas gabbeesse dhaggeeffadhu sadee kanaan dubbata. Ammucaa akkasitti achirra teessee afaan baddee akka warranummaa cabsitee waa meeqa dubbattu san Roozii dhaabbadhu ijoolleen kun waan barbaadan siina jedhu jarri oromummaa siif hin kennanu jimmummaa siif hin kennanu obsi miira keessaa bahi ittuu dabaltee suuraa gubuudhaan abbaa jifaar arrabsuudhaanii miti wanti ati aarii kana ofirraa qabbaneessitu kanaafuu laayifii kana cufii bahi warra immoo gidduu kana sababa gurbaa kana dhayitee suuraa abbaa jifaar yeroo gubamu bira dhayite kanaaf ummata sitti dallane ani sitti dallane hin jira ummanni baay'een sitti hubatee jira nama badii balleesse jabaadhu jechuu keetiif dhiifama gaafadhu jennee ayyee dogongoreen jira dhiifama dhaqee waan akkasii jalatti argamuudhaaf jettee dubbii qabbaneessitee laayivii cuftee baate maali kun itti galateeffatamna moo maaliif dhayitee dubbii qabbaneessite ittuu arrabsuu diddee gubuu dhabdee maal kun hin beekan. Abduse amma waa'ee roozaa ani amma waa'ee roozaatii miti caalaan kan koo nadiif mi'a tokko dhiifama ani irra caalaan kan koo waa'ee roozaatii miti roozaa yoo ta'e an nama qaamaan argee beekuudha nama gaafachuu ni danda'uudha qaamaan waa'ee roozaa achinaa qaama basin al tokko jechuudha. Wanni an Abduse irraa gaaffii qabu. Muftii gadi bilootii godham ta'e. No Khalid dhaggeeffadhu Khalid nuti hamma nu hundinuyyuu waan sammuun keenya yaada gaafatarra waan ta'eef. Kooyiga walumatti. Oduu tara kenne. Nadiifu meen tokko jallisii. Abduse na gaafa miti. Oduu tara kennate. Ilaalcha Abduseeti wanni gaafachuu qabu. Nadiifu meen jallisii biree ta'e kaa tokko. Ilaalcha Abduse irraa gaafachuu qaban. Waan roozaan kun kaleessa dheen gadda kan isiin jammarte jara keenya. Waa'ee roozaa qofatti hin qabatina. Wanni an qabu ilaalcha Abduseeti. Ilaalcha Abdusee keessatti waa'ee paartiitii wal qabatee jechuudha. Amma jara keenya yeroo jimmatti akkana duulamee jimmi arrafamu Maamada Jaziiraa fudhadhaa, tokkummaa fudhadhaa, paartii siyaasaatiin paartii abiyyiin deeggaranu. Garuu bakka jimmaatti uummata jimmaatiif kabaja hedduu qabu, ilaalcha gaarii qabu. Abduseen bakka hundatti dhugaa dubbana jara keenya. Amma inni wanta kana tuffadhaa dhiisaa jedha. Bakka jaarsummaatti kan nu waamamaa jiru Abdusee kaleessa mana tokkummaatti hin galte tokkoffaa. Mana roozeetti dhattee kan jaarsummaa dubbatte ati. Yeroo ol galte kabajaan uummata jimmaa kanaaf takka kabaja kan ittiin beektu. Hattaa shamarra jimmaatii kaaftee jechuudhaati. Yeroo tokkitti asan daaboo arrasituu kaaftee ijoollee durbaa jimmaatii kaaftee takka kabajan kennitu wal argaa jirra. Koomintiin ati barreessitu waan jimmaan gadi qabu malee waan jimmaan ol qabu miti. Siyaasa waan feete deeggaruu mirga kee jira. Anam akka mataa kootiitti siyaasa kamuun deeggaru. Siyaasni mirga keeti kan nam tokko kan dhuunfaati. Garuu ilaalchi ati yeroo hedduutti qabdu ijoollee jimmaa kana wallaahi hin xiqqeessita Abduse. Waan argaa jirru waan ijji keenya kun argaa jiru. Koomentiin kan kee ijoollee jimmaa xiqqeessa. Gaaffiin ati gaafattu ijoollee jimmaa xiqqeessa. Jechi ati liivii irra baatee dubbattu ijoollee jimmaa xiqqeessa. Maaliif si barbaachise kun jimmaan qophee kanatti salphatte moo? Akkuma jedhamu jimmaan keessatti guddatte moo? Maaliif baafte? Ofiif bahe. Era ribaan hin barbaachisu wallahi laazim waan fedhe deeggaru ilaalcha mucaa Ijoollee salaamu alaikum. Waalaikum assalam naawi. Waalaikum assalam. Ayyaa jirtu. Koi hin deebi'a koi deebisaanii. Abdusee ni qabaaba. Maaltu badee? Sirnaan gaafatti gaafatarra deebii. Ilaalchi ati jimmaa qabdu bakka Dhaaburuu fidanii waa wal gaafachuu kun maaltu bahin? Naawi. Sorry. Dhaggeeffadhu yoo komeerraa qabaate waa dudduub miyuutii godhadhaa malee akkanaa wal Ijoollee jimmaa duddubbee argite taa Abdusee. Hinjiru Abduseen ammoo suuraa duddubbee kaawwanne karaa akmal dhufuu miti akmal isii kanaa jedhee dhufeen allaalu suuraa isaa duddubbee kaajennaan suuraa kun akkamitti duddubbee kaawwatte. Ahmad waan isin joolan kifadaasin isnaadii isaati tuffatamaa namaan ta'inaa gizeeri waan isinitti mukeessaa ijoollee kiyya obboleessa kiyya qaalii Amilee wal tuquutu salphaa dhageessanii salphataa namaa bakka salphoo gizeerii akka guutummaatti amma malee naannoo biraa dhugaa isinitti himaa keenya waan beekaa. gizee hundaa
nuti wal faffaca'amna dhaggeeffadhuuti. Eda Abduseen inni galatoomaa nuun jedhu wanni nuti galatoomsin jedhu hin jiru an dhugaa rabbi sittaara jiraatiya. An dhugaa jirtu haasaa. Dhugaa jirtuufillee wana ga'eera. Maali siin jennaan wannati balleessite badii guddaanati qabdu. Mucayyoo viidiyoo isi waraabde anati isinin jedhe Facebook irra gadhiisa. Biyyatti akkuma mucaa dheengadda abbaa Jifaar arrabsee manni isaatti gubamee doozarii mana isaa sana diigee akkasitti qullaa gubamee gaaziin itti kafamee gubamuu taa'u kana akkas godhamuu teessi amma rooziin illee warabbi jedhecha. Nama abbaa keenya tuqe nama ganda keenya tuqe eenyu nuu jennaan ittiin dhiisinaa anati isinin jedhe. Abbaan fedhe ruu qiyaamaan kun maa garangalin. Qiyaamaan habuutu. Mucayyoo maraattee si warri Dubaay jirtan maraattee dhiiste ollaa jiraattanii dhiistanii haqa keessan baadhaa sin gahee keessan baadhaa mataa dhaa lafa buusa dhiira barra wanna akkasii irratti wanni isin gaddeebii yaadina isin dubartii miti isin wanni mucattiin jechisiin akka jette jecha nama saalfachiisu bara jecha nama keessaa mana nama galchu safuu hin jirre kun addunyaarra waan hin jirre bara isaayyuu alagaa waliin akka dhaabbattee inni garuu isaa zeenuu waliitiin dhiifama ana gaafachiisaa ka jettan eenyutu sin kennate ummanni jimmaa namitti sin kennate hin jiru dhugaa rabbi ani aarii hin jirre sin irraa qaba baran guyyaa sadii mataan na dhukkube waa Abbaa Jifaar kana guyyaa sadii maaliif jennaan sodaa tokko malee wanna keessan kana irratti kana dhiisaa jechi mararaan jedhettanii gisee sana jecha duraaniin hun jedhe sana jechi ijoolleen naan jettee na tarbarbu tokko wanni sun haga wana mataa keessana deema wanna sana wanna angorratti abiyyiin hambise abiyyiin naa jedhu waggaa kuma haa bulchu kuma siin jedhe kuma dhibbaa haa bulchu anaa jiru Oromoo nu tuffattu Oromoo jimmaan seetu Oromoon jimmaa miti gizeeri bakka adda bilisummaa Oromootti hoggansaan Oromoodha OMN irratti yoo ta'e Oromoo jimmaati bakka deemtutti Oromoo jimmaa malee hin jiru nu keessatti dhalattee kaatee immoo namni gizee siin akka nuun jettu xinneenya akkanaa nurratti fiddee waan kana gootu dhiifamna. Agara sagalee koo dhagaa biraa yoo ta'e karaanuu kenne ofaan haasa'ineeti Mr. Kaadi. Koi. No. Amma isa qofaaf deebiftaa waan an jedhu qabaan. Mee anta kafuura na baawwachiisa mee Mr. Kaadi hundi keessa yeroo dheeraa kan lalleessu tumaan. Koi mbaabata. An dubbadhu malee abadan hin dubbattu naawe hiifamaa wajjini. Atiin yeroo dheeraa ture jettu. Tumaan haasomnaayu. Eshi si dhaggeeffanna jedhama. Waan jarjarinii miti nan jarjara hiifama naa kun nan jarjara yeroo dheeraa na ture hin dubbanne hangamma Mr. Kaadiin marraa lamii deebi'ee dubbataa jira si galeera hiifama wajjin barreesseentuu fi obseera. Doktor Abdus jalqaba irratti assalaamu alaikum baga dhuftanii waa'ee keenya irratti dhugaa dubbachuu fi anangansi baretti erga wasiilummaan Doktor Abiyyaa fi achumaan ijoollee jimmaarraa dudda gara kana deeffatte. Inni kun immoo waan fuula sooshaal miidiyaa irratti mul'ataa jiru. Keessaayyuu ijoollee shamarra jimmaa fa'aa baay'ee tokko xiqqeessita. Kunis waan mul'atu. Maaliif ta'uu danda'e kun bifa qoosaatiin immoo laasii galeera. Bifa qoosaatiin xiqqeessita. Obboleettiiwwan keessa ijoollee kutaa biraa biratti. Inni kun waan mul'atu. Dabalataani waa'ee intalaa amma jettu kana irratti nagaan buusee galateeffatamuu qabaatte. Tayyib nagaa buufte. Abdii geeraa gaafa niman guddummaa dubbatamu namni nagaa buusuudhaaf dhaqu namni waan kana keessa seenee dubbatu xalaata Oromooti gaafa jettu isa gaafa du'aa kennitu isii kana akkamitti as geeffite nama guddaa isa du'aaf kennitu yoo ajjeefame iyyuu rakkoon hin jiru jette isaa Zeenoosi reentiin isaa jalatti waan maxxanse argineerra sigaleera as deebitee garuu Roozii manguddummaa dubbatti. Ati tokkummaarra beekaadha moo rafiiqirra beekaadha ijoolleen dabreedhaan seenanii kana hin fudhannu achumatti nurraa taa'ii jedhaniini ati obboleessa kee du'aa kenne as deebi'ee Roozii nutti tokkoomse nu dhiifama nu gaafachiise kun maal jechuudha? Okay, dubbii kee gaggabaabsii gaafadhu ijoollee keenya guutummaadhaan guutuutti hedduu tokko xiqqeessite
اوكي hawaasa ijoollee jimmaatiif qabdu dhibbaan dhibba Ilal gaafi gaafadhaa malee gaafi gaala gaafattanu deebisin deebii anatu isinii deebisa isin gaafuma gaafadhaa akkana goote maaliif jedhi malee akkana goote walitti qabdee nuu deebifta gaafii andaqii wama takkitti qofa inni immoo jara kanassis dabalatee gaafadha meemee qoyyaa waan takka wanni gaafii natti ta'ee Abduseenii Jimmaan xiqqeesse beluu Jimmaan deeggare maal jedhamaa jira tokkoffaa anas ta'e hundi keessan warras irra jirrus ta'e nama biraas dabalatee Jimma bakka hin bu'u namni miidiyaa kanarraa lafa dhiitaa jiru akkasila isinii galee dubbii gabaabaa ammas immoo nama arrabse tokko wallaahi jaallattu fudhattaa jibbitu niifta yoo bilisiginnaan tokko dhaqee dhiifama gaafachiise dhala namni biraa yoo dhiifama gaafachiise ta'uu ana as keessatti wanti nagarramu sakan otuu namni biraa tokko dhaqee dhiifama gaafachiise xiyyaaqee irratti hin kaaftanu abdiidhumti kaleessa nama arrabsaa jiru otuu dhaqee dhiifama qoy nan dhaggeeffadhaa kaa maal dhimma paartii kan keessi waa'ee paartii keessanii dhaggeeffadhaa. Naawwi dimokiraasii taman abbaa irrumaa dhiisaa sagalee namaa No. Dhimma fidanii waa'ee paartii bilchiginnaatti galchitan. Bilchiginnaan geesse jechuun asirratti Abdusee asirratti nama paartii deeggaru miti. An dhuunfaa kootti ijoolleen kun as jalaa na beeku guutuun isaanii garuu hojii kee dhibbaan dhibbatti natti hin tolu. Maal jetta ishee ta'i ani ijoollee jimmaati. Ati dhageessaa? Dhaggeeffadhu ani ilaal warri namni gaafa siyaasatti seenu maali beektaa? Namni gaafa si arrabsu yaa bareeda siin hin jedhu dhaggeeffadhu. Naawwiin ammaasii mataadhaan waan hin taane yaadasi galeera. Paartii jala fiiga. Gaafa waa dubbatu. Nuyi waa jimmummaarraa. Jimmummaa bakka hin buunu taanaan ana bira teessee jimmaan xiqqeessita taanaan maalanee garee an tayyib. Abduuse kan si gaafataa jirru nuti akka paartii osoo hin taane akka ijoollee jimmaa xiqqeessitutti si gaafatarra. Naawwii bu'aa paartii kana keessa wanti bilchiginnaa shanee kafaa wanti jiru kun waa'ee paartii fedinaati. Yaadaati ijoollee keenya qabduu fi ammamiif ammamii ijoollee keenyatti sadarkaa jiraa gadi qabda. Jennee gaafataa jirra malee dhimma paartii Abdusee. Meena dhaggeeffadhaa. Isti boy Ahmad boy. Na dhagahi. Awwaasi asaabii kana bilchiginnaa deeggara. No. Ani bilchiginnaa deeggara. Kana keessa hin galchina. Bilchiginnaa deeggara. Dhugaa rabbii nama paartii bilchiginnaa deeggara dhaggeeffadhuuti. Durii irraa kaasee. Gaafii paartii kanaa dhaaba. Wala dhaggeeffadhu. Kaywaas itti moo gadin bu'a. Gadin bu'a. Ani akka mataa kootiitti komiin Abdusee irraa qabu jira keenya waa'ee siyaasaa fedhan mallasiin qabrii keessatti deeggaranu siyaasa dhaabaa. Gaaffiin Abdusee irraa qabu Abduseen komintiin haa ta'u nama biras haa galu yaada isaa keessatti haa ta'u ijoollee jimmaa hin xiqqeessa dhibbaan dhibbatti xiqqeessa kana beekaa kabaja jimmaa hin kennu kana dubbadhaa waa'ee siyaasaa dhiisa. Gabbiin na dhaggeeffadhu hajjee rakkoodha. Rakkoon kan kee bar hin xiqqeessa malee maal xiqqeessa gaafii mallattoo bira taa'e mallattoo gaafii tokko bira keessa malee. Tokko siifan kaa. Ana gabbiin Qoy siifan kaa Abdusee kaleessa yeroo Abu Yaasir yaada isaanii mana tokkummaatti kennatan maal jetti ati yaadni kan akka Abu Yaasir kun dubbatanii an akka kootti oromummaan wajjiniin fedhu jettee barati ati kan Abu Yaasir xiqqeessite jechuudha ana karaa namaatti lakkooftu kana beeki Abdusee takkaa jimmaaf kabaja hin kennine dhugaa rabbii walitti hinnaa ati bar wata sarkatu biraati sagalee sirreeffadhu dhugaa rabbii qofa nutti himi Abdusee dhugumaanuma guddifachaa jimmaa yoo taate naawwi ati mummaa inni beektaa naawwi jimmaa taate xiqqoosi ati teessinitti amaniye no namummaa godhadhu paartii jala paartiitti nama hin geessine. Eeggadda urgee arrabsitee kaatee utuun si ilaalu ati nama guddaa bara. Yoo dhugaadhuma dhimma jimmaatiif dhimmummaa kan keetiif ta'e sibiraa tokkummaa paartii biraa deeggara Mahamad Aljaziiraa paartii biraa deeggara garuu jimmaan hin xiqqeessu ati garuu dhugaa rabbii yoo guddifachaadhuma akka jedhamu guddifachaa jimmaa taate malee akka nama jimmaa tokko ta'eetti takkaa jimmaa bituusi wanna tokko mataa ol qabdee beektu waan xiqqeessu malee koomentiin keetis waan xiqqeessu wanna ati dubbattu waan xiqqeessu maaliif barbaachise kun irra dhibaa dhiisaa jira keenya.
Sagalee keetti koo adeemsa abduuse. Sagalee sana gaamu. Yeroo akkanatti dubbatu laal. Amma ni jira sagalee namni ijoolleen jimmaatti muka waliin adeemu ganaa dhabamta. Sagalee sana kan bayra bakka. Maaltu baatu? No. Anamma dhumar dhageessanii al tokko dumbushee na dubbatu gaafii isinii kenna. Ijoolleen kun lamman dhiifama gaafachiistee dhiifuu baattee viidiyoo mucattii Facebook irra gadhiisa. Namni biyyaallee argu nama biyyarraa namni dhimma hin qabu hin jirinaasin. Gurbaan gadda baajii faana arrabse sun akka inni itti fuudhamee har'a hudduu harree seenee jedhee sababa kana jechaadha. Nama nutuu kee ittiin dhiisina ana isin hin jedhee. Bakki itti galtu gandaas itti galtu garuu paartiin ati deeggartu waan dhiigni kee fudhatu malee waan sammuun kee fudhatu malee deeggaruuf namni si fudhachiisuu hin danda'u jechaadha paartii feete deeggari. Garuu immoo gaafiin isin abdusee gaafattanu Sin deebisa urgee koo. Dhiifama ishee. gaafii isin abdusee gaafattan Mr. Gadi. Abbaa fedhe haa ta'u maa eenyuun iyyuu hin taane waa'ee jimmaa irratti siyaasa laallatu abbaan fedhe beekamtii akkamii qabaatu waan fedhe keessaa jiraatu na laallata si laallata eenyuun hin laallata fooloo guddaa qabaatte abbaan fedhe intinii jechuun qabdu. Maal taate? Ani bar namni ganda biraa dhageessa namni ganda biraa yoo namni ganda biraa naabil siginnaasiin jedhu beektaa? No waa'ee paartii keessan galchina. Laatti si qomatanu jarra kana hawwii abdaseen kun bilisiginnummaadhaan si qomatu. Namni ganda biraa yoo natu dhageessa wallahi rabbi irraa ba'uun ta'eeti ta'u mallasaa irraa kaasii hojii mootummaa haga ammaatti rabbiin na jibbisiise malee rabbiin na fudhachiisuu dide malee anaa miti jechaadha bakka waan na jibbisiiseef na fudhachiisuu hin dandeessanu jechaadha. Irratti rabbiin na jallise bakka wanni mootummaa kun guutuu isaanitti hin tolu dhugaa isinitti maal na ajjeesanii naaf annisan nuti naa qabbaran garuu gara jimmaatti namni fedhe dhufee sin tuqee jimma jennaan abbaa jifaar jennaan mana kiyya waliin na guddan malee na balleessan malee hinuma isin himne maal gootan wanna kana ammoo haga biyyaatti haga lubbuutti walitti deema. Mr. Kaadimaan beektaa laal paartiinii fi kun waliin ilaallatu ati waan feetetti nuyi bar jimma jechuun akka manaati namni guyyaa waan fedhe warriniif abbaan manaa bakkee hojii adda addaa dalagaa oolanii mana ofiitti dhufanii wal argu sii galee jimma nuyi akka kana ati inni paartii biraa deeggartus akka jimma xiqqeeffamu feetu ani inni paartii biraa deeggarus jimma kan xiqqaatu feetu sii galee. Amma inni asirratti abduuseen kan inni nu gaafataa jirru waa'ee paartii waa'ee kanaa miti. Xiqqeenyumanni dhalataa jimmaataa ijoollee jimmaa kana yeroo baay'ee ituma gosa paartiitiin wal fakkeessine namni gaa siyaasa yeroo uffatu namni tokko sadarkaa arrabaatiin beektaa kan digirii kana dibu jira sii galee arrabattiin sin fayyadama. Kan ligiroodha. Sana siyaasaaf jennaayyuu. Siyaasni takka arrabaa nama cabsuu jira yoo danda'an hundaanis wal qabuu jira. Kana dheera beektaa arrabatti fayyadamu. Garuu inni yeroo dubbatu obboleessa kiyya shamarran keenya yoo ta'e dabbaa fuulduree irraa fuudhee gaanfa sa'a godha gaafa ka'e. Gaafa ka'e rifeensa mataa irraa fuudhee muka dameen irra hin jirre godha. Gaafa ka'e fuuluma bareedduu kana irraa fuudhee abiibii koo nama qabirii keessa jiru fakkeessa kiyyaan. Bar akka shamarraniitti akkuma dombocee jedhanu domboceen ta'in dhugaa dubbadhu Abduseeni lal Ansibeeka arramiti. Domboce jechuun waan damacamaa wayii. Domboce jechuun akka inni itti beeku waan damacamaa wayii ittiin beeka. Yata dammace nagar. Akkasi maqaa kana dhaga'een beeku. Damacamaatti hin beeka waan ta'eef. Gurbaa damacamaa akkanaatti hin damacamaa jechuun dhalaa keenya hudduu irraa jallisa. Damacamaa jechuun maal? Of gaafatu maqaa kanatti moggaafate ani ilaal waasinii immoo
Amma baay'ee silkii cufee san malee sagalee akka maqaa keetiin ta'inii jettee badii waan beektuuf nutti mika. Naziif ilaal an amma yoon si arrabsuu barbaade Naziif jedheen dhukkee sirraa kaasa malee ijoollee Jimmaa arrabse kabajan qabu jedhin an sin arrabsa taanaan Naziif jedheen si arrabsa mal Jimmaan bakka koy Naziif mee dobbo jeeni abdusee dubbatan koy Naziif sabari shwee Naziif ati ijoollee Jimmaati kabajan qabduu fi arrakkoon koo bilxiginnaa Oromiyaa keessatti kutaa kamuu taatu bilxiginnaadha rakkoon koo kan hin arrabsu malee Oromoon Jimmaas ta'e Arsiis ta'e nama waa'ee Oromummaa wajjin dubbatu rakkoo irraan qabu. Bilxiginnaan Jimmaa keessaa dhuftee wajjatu jiraannaan an Jimmaan otuu hin taane akka bilxiginnaatti komii kan koo irraa dhiyeessa akka nama siyaasaa waladda ta'e malee ijoollee Jimmaa hunda warra Oromummaatti amanan siyaasa namaas ta'e yaada namoota kabajanii tokkummaa Oromoo jaallatan hin jaalladhaan. Nama siyaasa maseena fudhattee deemta. Siyaasa maseena maaliif isin jedhe beektaa? Siyaasni nama arrabsamu obboleettu nama arrabsisee siyaasni nuti deeggarru siyaasa dhaabbataa deeggarra ilaal nuti namni wajjin dubbatan ani isin kabajeetan akka namummaatti ijoollee biyya kootiidhaati wajjin dubbachuu jira malee dirqama isin intini paaspoortii jimmummaa way qabattanii namni Jimmaa bakka isin buufannaan an Jimmaan bakka bu'a maaf na tu'ite ummata Jimmaa bakka na buufate jettee jirtu anis Jimmaa bakka bu'an ofimma taa'aan bakka bu'a dhaggeeffadhee anis akka ilma Jimmaa tokkotti siyaasan barbaadan deeggara kan hin komii irraa qabu akka dhuunfaatti nama walloleen maqaa dha'een tokko irraa qabu Jimmaan bakka buuftanii Abduseen ijoollee Jimmaaf kabajan qabuun jedhin nama dhufe Abduseen sareedha maaloo dhadhee mana kee barrees maqaa isaa waamee duwwarri dhufee jedha maqaa isaa ijoollee Jimmaa xiqqeesse tanaan jetta shamarran Jimmaa jetta yeroo baay'ee shamarran Jimmaa jetta shamarran Jimmaa anaaf obboleettii koo keessa jirtu hin jedhuwan dubbiin hin jedhe shamarran Jimmaa jedhee obboleettii qabdaa Abdus obboleettii qabdaa ani ko fana mana rabso na ke fodo abduse wallahi sitani mar party ka mun dubbii jalli no namarraa dubbiin jallisin alkin buhara wallahi nama kabaju abduse dubbata viidiyoo tokko naa fidime viidiyoo tokko naa fidaa okay sitani mar ke fodo raga barbaade miti raga fidi Abdusee shamarran Jimmaa yookiin Jimmaa jedhee arraba yookiin ummata Jimmaa jedhu naa fidime koy Abdusee koy Khalid koy waka koy zimmi jedha shamarran Jimmaas jalatti koomentii barreessaa mi Abduseen shamarran Jimmaa jedhee ni arrabsamoo arrabsu lakkoofsa tokko koy koomentii Abdusee wajjin dubbadha ammaan Abdusee ati dubbii jalli tanaan jette miti wallahi dubbii viidiyoo tokko ta'u ragaa wajjin yookiin nama ragaadhaaf Abdusee shamarran Jimmaa jedhee dubbate arrabsu shamarran Jimmaa hundi jaartii jiru ummata kabajaa jiru kana jala jiru lakkoofsa tokko barreessaa lakkoofsa tokko kunoo ilaali amma koy amma Naziif waliin lollu amma walloli isaa miti gaafii gaafattan isiniif adeebisu meecaarraa Abdusee maqaa ilaali Abdusee uturuuni ante zambile uturuuni lakkoofsa laaleeti callumedi ilaali lakkoofsa Abduseen Khalid ante zimmebal callumedi Abduseen Jimmaan arrabsaa yoo ta'e malee mee ragaa tokko naa fidi warra bilxiginnaa arrab Jimmaan bakka bu'an kenn irraa kaasan nama kamuu nama siyaasan naa dhaggeeffannaa arrabsu nin arrabsu arrabsa waa gaggeessa ta'u siifan kenna ragaa siifan kenna ilaali callumedi waan arraba keetiin dubbatten sii kenna Abdusee waan arraba keetiin dubbatten sii kenna dubbii sobaa sii kennu kadarbe kadeen gaddaa dhiisi tokkoffaa Jimmatu bakka sin buufattee jette okay alhamdulillah Jimma bakka nun buufanne nuti dandeettii Jimmaatti wanna tokko buufneefnu garuu abbaa keenya irratti hin dubbanna kaleessa yeroo mana tokkummaatti dubbattu ati jecha Abu Mu'aaz ni fudhatte jecha Khaliifaa ni fudhatte yeroo Abu Yaasir Jimmaa dubbatanu jechi Abu Yaasir Jimmaa jedhanu kun Oromummaadhuma isaanii hin barbaadu amma dubbii jallisuun viidiyoo waraabame danuu jiraami alan dubbatu dhaggeeffadhuuti dhaqii mee achi keessa Abu Yaasir qofittii kana jechuun Oromummaan himadhu kan jedhan
Maali? Ustaazonni asirra dhuftanii Afaanitti qabdee abduse waggaa irratti si argina. Maanati oy abduse ati OBN moo kan video waraabamtu koy ati OBN kan video waraabamtu koy Ela yoo dhugaa rabbi walitti OBN moo TV moo maanna fuula gaarii qabne tokko kanaan majalaa video waraabamta Boon salami innatu ijatti si sale fokkataa fuula battee jiraate lebda maal fakkaata kun innaati sabbada injiro ka Cairo injiro an Cairo injiro ka utu Cairo jira yalla kana wal rabsina meme warabun ka abduu jatis mira ke zabe wal rabsina dhaggeeffadhu amaanii si galee nudduu si ba'an nan beektu barate kolkollee kun keessi wajjin dubbachuun kiyya warri Abduseen jibbaarrabse utuati nu jannomte sila Neymar fuada kitti maaliif rukutama Abduse arrabni faayidaan qabu taate kottuuti qajeelaan dubbadhu. Na duuchetti nazimmet nama jechuun nama kana keessatti galee yaa nama kanaan arrafamu bara kiyyaan beekaa namni zabaanarraa beekatu Nawi ergadu bakka dirate wallale ijoollee sibiiloo kan nawi ergadu nawi yoo jara jiraate ergadu ijoollee sibiiloo kan inaani warra paartii tamanu amanu galchee as gabba ijoollee nama baay'ee ergatee jira dhiifama monaa godha isin hundinuu iyyuu dhiifama naa godha Abduseeni arraba akka gennoota tokko siinoo baamnaani akkan tuni namarra waan ta'eef utuu fakkeenyaan namni tokko asii na bira taa'ee jimmaan arrabsi xayyibe waa'ee jimmaa irraa dubbachuu hin danda'uwaan hangam beeku tokko jimmaan bakka bu'uu hin danda'u. Naawwi erga dhume meeshaa naannoo ol sisaabu naa hin dide. Ani jimmaa dabar namni tokko na bira taa'ee jimmaan arrabsuu hin danda'u bakka siin buufatu. Abdusee waa isaan Atis akka biyya arabaatti lafa diitaa turte biyya galtee hin jenne. Siyaasa keessanii fi namummaa adda baafadhaa dura. Naawwi moo bannaati naawwiin tuusa ta'e rabbiin haadha kootti nagaan nangalchin tuktuku hin qabadduan. Jecha gaafanni tuktuki irra taa'e Abiyyi Ahmad asii gabbuuna wallahi jedhe bar wallahi jedhe. Dhaqee kokkee qabee gaffuudha raakiidhoodha wallahi. Naawwi fooloo deebisime meeyoo naawwi. Oyaa mi naawwi sini bangal chaasin naamusaa naasumnaa hundinuu naamusaa naasaa. Ammala Abdusee otuu gosa tokkotti hin baasin ofirraa baamnu. Naawwirraa dhimma hin qabnu Abduseen garuu seera manaa kabachiise ati nuti ka barbaanne anatu haadha kee kana godhe natu kana si godhe hin barbaannu jecha sukkata kana dhagahu hin barbaannu wanni nuti barbaannu komii Abdusee irraa qabnu gaafatachuudha garuu adeemsi nuti keessa jiru waan xiqqeenyaati jara keenya namni dhibbaa furtaanuu dhaggeeffataa jira waan kan kaleessa nama gorsaa jiru waa jecha arrabaati amma yoo Abduseen yoo irra sin arrabsinaa nuti yoo Abduseen jecha badaa dubbate wajjin dubbanna Ani gaafin sirna Abduseedhaaf deebiin amma dhaggeeffadhaa sin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Warraan isin galchuu dhiise dhiifama naa godha sabboonaa viidiyoo abbaye. Dhagaye. Inni maa isaati nama viidiyoo. Nagaama sagaleen kee dhagaama namti. Nagaama naawwii galchuu inni ammaaf dide wayyaa. Dhaggeeffadha wannan isin hin jiru ijoollee kee obboleessa kee. Amma wanni isin naawwii fooloo godhi. Isaaq Zeenuutii fi Abduseen dhiifama gaafachiiftee guutee gochuu baattee Roozii gonkumaa akka hin dhiifne isiniin jedha. Ijoollee Jimmaa. Akkas nuti xiyyeeffannoon keenya Roozii numbeettuun beennuwe. Wanni tiktookii irra jiru kun biyya jira ijoollee kee dhaggeeffadha. Biyya irraa waliin haasaa jirra uummataan. Feesbuuk irraa biyya haasaa jirra. Xinneenya akkanaa hin jiru takka. Hin salphina akkanaa immoo isintu beeka jechaadha. Ijoollee namni kennate hin jiru. Namni wadaaja kenna hin jiru. Wanna paartiitiif, wanna kaafaa'u, wanna shanee, wanna naannoo keessan wanni kana walitti fidu hin jiru abadan abbaa jibaadhaan qubatti malee na ala shakla akka jedhinu hundi keessan dhimma keessan hin ta'an. Sarkaadhi dhageessa. Nagaa jira ammaa haasa'e. Maali manni jechuun nama tokko erga waamanii anas ta'e nama biraas yoo ta'e gaafii namarraa qabanu karaa seeraatiin malee
Mucaan bukoongunis mana banee waa duddubbee ofii kaatee taayeetti nama wal arrabsu. Sabboonaa si deebisuu abdusee galchuu. Nama tokko dhagahi erga waamte gaafii irraa qabdu gaafadhu deebii irraa argadhu malee arrabaa wanti walitti wal arrabsan jira. Gaafii gaafataarani naawi gaafiitti baay'atee naanni abdusee nana fakkaan inni gaariin hin arrabsuu jedhe arraba wote abdusee dura jammare. Koy naawi irraan gaafii qabaani naawi habiibi dhaggeeffatu naawi atillee ilaalcha siyaasaa qaba tokko faalittani ma nuti garuu waan siyaasaatiifi miti. Adi amma fakkeenyaaf naawi sirriidha paartii kana deeggartu ani immoo gonkumaa paartiin deeggaru garuu bakka maqaa jimmaa xiqqeeffamuu barbaadda akkanaa deebisime. Barbaadu. Siyaasanii. Akkamitti barbaada. Ayyee dhugaan jirtu isa kana wanti nuti gaafataa jirru abdusee waan ijaan agarreef gaafataa jirra malee waan inni jimmaatteef gaafate malee siyaasa miti arrabaa fi miti kabajumaa wal gaafataa arraba. Abdusee amma akka afaan banee nama arrabsu abdusee reef hin beekuun ilaa wanti kun arra yoo xiqqaate waggaa afuri. Profaayilii isaati lakkoofsa isaati siigalee abdusee ani arras hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf gurbaan makka nama Abbas, dhaggeeffadhu. Ani ilaal, dhaggeeffadhu. Koy, hawaayi kan kee warabbal kaaba. Akkatti gabbaate. Garuu amma dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu wanta tokko sitti maa bole. Dhaggeeffadhu waa tokko sitti maa. Ati akka shamarran tokko afaan badaa kanaatiin nama rakkate. Meelaan ati akkuma namaa kana jettee haasa'u. No. Videoon leenca roof leenca yoo darroof da videoon. Namuma akka namaa tokko sama namaa qabu wajjin. Nama tokko gammachiisa. Kuma akka isaanii kana sabbayi dubbatu domboche. Rabbeeni viidiyoo dhaggeeffadhu waan sitti maa. Danta viidiyoodhaan ansimiti abii dhaggeeffadhu. Simiti eenyuyyuu na beeka garuu an viidiyoodhaan si fayyadee asin dhaggeeffadhu. Ati yookiin basaastummaa wayii qabda yookiin fuula kee irratti waan ofirraa sodaatu qabda. As bayine yoo nama taate. Basaasummaa nan qaba ilaal basaasummaa nan qaba ituu biyya jiraadhe garuu sitti agarsiisa garuu anu biyya laa jira kalli dhaggeeffadhu. Kun meerri ati maqaa kee malee eenyummaa sun beeku. Abiibi si kanatti bahuu dhiisiiti. Gurbummaa keessatti beekaa. Dhaggeeffadhu. Jara keenya bisaa fi miti kan nuti dhumne yaada wal Dombochee maqaan maqaatii wallahi reefa dargaaraani. Dombochee na maqaa arrabaa wayii. Mee amma koy. Ahmad Achugo. Koyyaa mee wal dhaggeeffannaa jiran maana mee Abdusee koy rabbii sura rabbii jedhaati. Akmalii fooloo godhadha. Waan dhaammadhachuma. Akmal. Gaafii tokko naawii irraa qaba akka ilma Oromoo ijoollee Jimmaa tokkotti kaalides Jimmaa ofiin jedhee hundinuu Jimmaami. Naawii ati siyaasaanis adda ta'in akka Jimmaa ta'e siyaasa irraa bilisa ta'iti. Ati akka ilma Jimmaa tokkotti atis ilma Jimmaati Jimmaadha Jimmatti dhalate. Abdusee irraa komii qabdu tokko beekittiidhaan Abdusee akkana Jimmaan tuffachiifte Jimmaan akkana goote kan jedhu tokko narraa yoo qabaatte naa himi miti. Komii narraa qabda akka ilma Jimmaa tokkotti. Maal mucichini sun nama dhaggeeffatu maal ta'e mucaan sun anuma tarraan buu Abdusee min zamaana irraan beeka anuma tarraan buu ati akmal kare Doboche sabari mi'a dubbatanu. Annagaana waa tokko isin wallahi kan rabbii mee sagalee cufadhaa ishee tokko naasofna mee cufadhaa walitti wacaatti gireef Itoophiyaa wal lolaan jiru ammoo uutiif Yamanii miti uutiif Suudii miti suutumaa wallaggeeffana walitti niyyina isufa dhugumaa rabbiin arguun dubbanna yoo ta'e Akimal kunis yamma fidee tokkoffaa Akimal irraan jammaraan suuraa Abdusee dudduuba kaachuu rabbiin isa dhiyee kana naan ibsin waa'in Jimmaa isa gubee jennaanii miti fooloo barbaacha dhufe tokko jedhaa qabadha tokko jedhaa tokko haa ta'u seetu fudhatta liqimsi yoo siin taane liqimsi ta'uu jibbite naawiidhaan mo'an addeebisaan yeroo naawiin dubbatee immoo caarraan af kennitan ishi sii kennina tokko jedha lammaffaa dhuguma otuu Rooziinii Jimmaan arrabsite Harargee jala deemte Jimmaan arrabsite jettani miti
wallahi jimmatti sadhalate miti arraba gidduu kana abbaan jifaariif jaarraan arrafamaa jiru namni an dhala namaati jedhee afaan ittiin arrafamaa jiru beeku gadi ba'ee isa dubbatu hadhiisu garaa isaati isa bo'aara imimmaan dhiise dhiiga bo'aa jira jechuudha akka namummaatti malee akka jimmummaatti miti wanti kun yoo dhuguma nama ta'e nama boossisa tokko jedhe wanni immoo hamma asitti fiddanii jechaadha akka abduseetti tarii wanni jedhu tokko jechaadha roozaan tarii intalli duraanuu maraatuudha wallaaltuudha erga wallaaltee arrabsite ummata arrabsite kana dhiifama gaafadhu jedhee erga dhiifama gaafachiise ummata Oromoo dhiifama gaafachiise ijoollee Jimmaa dhiifama gaafachiise rakkoon irra jiru maaliidha akka kiyyatan rakkoo irraan argine kanarratti tokko jedhe dhiifama gaafatte miti wallaaltuudha erga dhiifama gaafatte bakka dhiifama eenyu fedhoo raayyaa abbaa machaa fedhuu Ahmadiin Jabal dhaqee dhiifama gaafachiisu dhiifama miti lama jira wallaaleera dhiifama koo irra naa darbaadha bakka kan nuti barbaannu namni dogoggore tokko qajeeluudha malee ebeluu dhiifamaa gaafachiisu amma yoo master qaadiin dhaqee intala kana sirrii hin goone dhiifama gaafadhu ijoollee Jimmaa jedhesi dhiifamni dhiifamuma lama jira komiin keessan isa kana miti abduseerra tokko jedha ammas immoo warri waa'ii asirraa Jimmaa maarree jedhamu kun amma irra deebi akkuma tele koomentiin jedheedhaa jira abbaa fedhe ta'u nu hunda tafaan banaa ture Jimma gurrasiin qabu dhagahaan jiru Jimma sarsiisa ta'u Harargeessa ta'u qubanuun qabu warri miidiyaa irraa Jimma sarsiisi eessallee bakka bu'uu hin danda'u garuu haa ta'u goonni kan kee gaafa arrafamu eenyullee akkuma keessi mararu kan isa sanaas hin marara hundayyuu hin guba isa kanaaf akka kan abduseetti isa kaan dhiisa akka kan abduseetti waa'ee rooziif waa'ee abduseetam anaka kiyyatti abbaan fedhe dhiifamaa gaafachiisu dogoggora si fudhachiise galatoomin jedhaanis waan barbaadan jedha kanna qoona waan barbaada nawi galatoomin tumuratte nawi koye ana yaada qaba Khalid sabari tokkoffaa irratti suuraa abduusee duddubbee kaawwattee jechuun keenaawi annama akka abduusee kana dhiisi annama akka shimallis abdiisaa kana suuraa bukkee koo kaadhee irraa haasa'u wallaahi laazim na tuffachuu eenyu caalate shimallifi mu abduusee gowwa yoo martees shimallis Oromiyaa bulchaa dhaggeeffatu abduusee jechuun nama kakooti yaada qabu kabajaan gaafatatee waan dubbatee ka'ee yeroo taraa nama qabu akkamitti irraa baqachite naawi yeroo namni yeroo dubbattu callisee dhaggeeffata yoo laanan dubbadhee kaa dhaggeeffadha dhaggeeffatanu biyyaa kana jennaan shimallis abdiisaa maal ta'esi namuma abduusee caalu maal ta'es haajatu si Itoophiyaadhuma bulchaara ana jechuun immoo jarri Khalidis namni baay'een na beeka yoo naawiidhaan immoo ijoollee biyya tokkooti waan ta'eef wal jala hin deemnaniif naawiin sagara fooloo ta'e kana jennaan nama ka abduusee kanaa miti shimallis abdiisaa of bira kaawwadhee suuraa fooloo koo hin guddisu tokkoffaa irratti tokko jedhi inni lammaffaa immoo akkuma eda fakkeenyaaf namni eda roozii kana dhiifama hin gaafannu roozii hin barbaannu roozii wallaaltee nun arrabsine jedhamee nama akka hundi jaraayyuu jechuudha wanti jarii dhiifama hin gaafannu roozii jedhani nama abduuseedhaa oliiti malee nama abduuseedhaa gadiiti miti deebi'anii jarri Hisaaqiniif abduuseen namni kun maaliif dide hin jenne namni kun akkamitti dide hin jenne dudduubbee namaa deebi'anii roozii kan saasii sanatti dhaggeeffataaru namuma akka rooziiti malee nama roozii komatee jiru miti kan saasii sanatti roozii jala guutee jiru ummatuma isiidhaan awwala itti muddi jedhaaru dhiifama gaafatte malee isiin ummata itti dallane dhiifama hin gaafanne kanaaf akka mataa kootiitti abduuseenii fi Hisaaq Zeenuu tuffii ijoollee Jimmaa qaban immoo akkamumatti maal abduuseen kun tokkummaa humnaati oliima alfaadha olii abduuseen kun Hisaaq Zeenuus jara olii miti dudduubbee ijoollee Jimmaa deebi'anii dhaqanii dhiifama gaafachiisanii kanumaafan fidee dudduubbee kaawwadhe malee abduusee itti na barbadda gaamee kaafattee kaatee kabajaan jiraadhu akkuma ammaa kutti wayita keessa ulaalee dubbanna abduusee
duraan saddeeyi naawweeti siyaasa keessa galtee jirta. Anshi mallisiin kee abiyyi kee jawaariin kee hunda kee hunda siyaasaan deeggaruwan. Kana tokko jalaa hubadhaa. Wallaa siyaasa qabuun deeggaruwan. Akka namummatti dubbataa jirra akka ilma abbaa jifaarisan dubbate. Waa'ee siyaasaatiin gadina asirratti abdu seedhiisi hundi kan keenya walitti qabamne iyyuu kan siyaasatti deebine shimallisiin dhiisi hanga hidhataa gandaa tokko baawuriin qabnu naaf waa'ee isaanii beekta dhaabbadhu waan kana dubbatin hanga hidhataa gandaan beekta jechuudha liqambarii siin gandaa biyya bulchitu tiktookiin kun fayyaan baawuriin qabnu kana jira buraa sarara hangaruu siyaasa keessaa ga'ee hin qabu garuu naawwiin yeroo yaada isaa dabarfatu namni jallisee akka waan piraayim ministeeriin paarlaamaa keessaa dubbatu taa'ee dhaggeeffata. Abduseen illee akkas kan isaanii miidhaggeeffata. Yeroo nuti dubbannu yaada keenya dhiyeeffannu maaliif arrabatti fiiddu? Tokko isa kana gaaffiin kan gochuudha. Arraba maattu keessa galcha kabajaa wal gaafataarra. Yaadni keenya yoo waliin taane nageenyumaan waliin dubbannu jennee wal biraa bahuu deemna. Arraba malee jechuudha. Abdusee. Maamma namni dubbate hin jiru garaan qoosaa jechuudhaan qoosaa qoosii gurra qoosaanii fakkiifan waliin taphannaa kan deeme malee. Qonnaa gariitii qoosaan iddoo qaba. Qoosaa keessa Abduseenis badii. Amma ishii hidhannee jirraan dubbattanuma gaggabaabsineetuma dubbannee biraa deemna kun waan danda'u. Maal dubbattee kaatee naawwi baay'ee si dhaggeeffannee bara. Ishii si dhaggeeffataan jira amma sa'aatii lamayyuu si hin dhaggeeffadha. Akka akimal jedhetti nama guddaa barbaada ishila amma si hin dhaggeeffadha. Guddaan rabbii malee jiru tiktookii irra guddaan hin jiru kana dhiisiti. Wanni siin jalaa jiru Abdusee ragaa gaafataa jirtu taati. Ani Abdusee waan kaleessaatiif mitiyan. Kanan ija kootiin arge kanan gurra kootiin dhaga'u yeroo liibii isaallee dhaqee ilaalu an taabbiillee godhee fi hin beeka. Filooriillee kennee fi hin beeka dhaggeeffadhuuti. Inni nan beeku rakkoo qabu. Wanni ani jiru no misakali disi komii kanaan dura nu misakali disi ga duuba Abdusee dubbanneera jara keenya qobaatti maal akka malku hundi keenya dubbanneera asitti baay'ee keenya miti dudubba isaa dubbannee jirra asitti dubbachuu qabna wanni an Abdusee irraa komii qabu jaalatanii jibbitanii Abduseeni bakka koomentiittis bakka namaa wajjin gastii galeettis jimmaaf kabaja hin qabu walaa ustaada jimma walaa shamarran jimma walaa nama guddaa jimma xiqqaa jimmaatiif kabaja hin qabu Abduseetis kana dhibbatti beekta wanti ragaasii fidamu tokko hin jiru firdi beetiin jirru kuni akkuma jedhamu jimmummoo magana si jibbisiise moo anamma si kasasee si sifachuun danda'a maaliif waan hin jirre maqaana balleessaatti an ummata jimma akkatti jaallan shamarran jimma Abdusee kun hanjira guyyaatti maqaa keessan dhaga'u malee ooluun fedhu jedhee an shamarran jimma akkatti jaalladhu Abdusee shamarran jimma kana fudha jechuudha kana balleessa. Nada koy me medi si kaaditi. Sistemi Abdusee kana beektuuti. Elaan Abdusee dhaggeeffatu waa tokko asaaduu irraa barbaannu woo maidaarraa dubbannu obboleessa wanti nu irraa dubbannu roozaa nama 800 irratti ijoolleen jimmaa lakkii dhiifama siin qeeballuu jedhanii mana sabboonaa jalatti teessee koomantii keetiin intalli salamuu feetee galaan aarii keessan kan afaaniin abbee takka afaaniin hin bahu jettee koomantii barreessiti atu irratti waan babbaalagee barreessaa turte si argaan jira koomantii barreessuu hidhi bakkee taa'e. Namni 800 irratti ijoollee nafichisiis namni rakkeessa galu haasaa dhuftee gidduu gallaansee fiidhaan muramtee taati. Usii taa'e dhaggeeffatu. Si galee atoo nama 800 sana irratti ijoolleen didanii jennaan keessaa gad darbatanii intala baasanii hariyatanii ati immoo maal kan ta'u fatiitis yaagzeenuu eenyuun caaltanii achi keessaa ijoolleen dhaqaati jaarsummaa qobaatti dubbadhaati dhiifama gaafachiisaa isiniin jedhamu ijoolleeni maalitti intala keessaa fuutanii baatanii akka nama butii fudhatee bahu akka nama gabaa keessaa intala tokko butii fudhatee bahu innis innattanii qobaatti isi afootu jechisiisuudhaan isin gahe maalirra dhaabbattaniiti ergama eenyuu qabdu ijoollee nama 5 nama 6 nama simbira jiru maqaan nu himaati kana booda rakkoon qabu nuti araarama si ammallee feen kan kee kabajan qabu akmal otuudha sirra taa'ee jiru akkamitti mootii na gootu amma modereetara naa kenni boodaadhaan bahe narraa kaafadhitta nam tokko akka mootii na godhuun fedhu ana jalatti narraa kaati mootii tokko siifan kenna hundaa fan kenna barbaadde daboceetu kunoo koomentii akkan hin barreessineef daboceen jedhanuuni rabbi isaa adamacu mootii na godhe koomentii kan hin barreessine miira keessa naqatte maal jette beektaa diftoora Abdusee koonaan jedhaa jette bar faaxeen hibidda irratti bobaa jira ol galanii laatoo
Shamarran tuna faarsaa Injiranu. Ati shamarran keenya diina shamarran keenya jedha. Shamarran akkasi jira gidduu mumkin taasiin diina. Shamarran jimmaa ta'e shamarran arsii hundi akka lubbuutti jaalla jarris na jaallatu. Warra siyaasaan adda taane immoo gaafa jaamni qajeele wal jaallachuu dandeenya ammas. Siyaasa qofa malee shamarran gaafii koo ammaatti fufi gaa. Haasaan urkaan jijjiirin gaafii koo ammaatti fufi. Waan ati gaafadhe manuu deebisi. Bas kana biraan darbu ajandaan keenya. Gaafii edaatti deebi'a gaafii edaatti. Ma gaafii edaatti Dr. Kadi na ma gaafadhe ke Mr. Kadi. Ya. Kanuma idaasan. Ya no deebisi kan. Okay. Ani wala fidu dubbadde ani jimmaan bakka bu'ee yookiin immoo namni jimmaa bakka na buufatee hin jiru. Ani Abduseen ilmoo kiyya yookiin abbaa kiyya bakka bu'uu hin danda'u. Gaafan ilmoo argadhe jechuudha. Ani kan mataa kiyya bakka bu'u waan gaarii tokko akka nama waan gaarii tokko yaadu akka dubbiin hin babal'anne yaadu tokkotti. Erga isin asitti hin barbaannu jettanii mucaa dhiibdanii mucaan koomintii jalatti waa yaada gaariin dubbadhaa nagalchaa waan badaa dubbachuuf miti jettee koomintii bareedee itti duulamee dhiibamtee mucaan kun ilaal waan namatti duuluun yookiin ofirraa nama dhiibuun nama godhu isiniif anima ofirraa kaase. Ofirraa gaafa namni si dhiibe miira keessaa si galchamuudhaan mana banattee gaafa si waan hin jirre arraba fofokkataa dubbachuu jalqabu. Hayyee mucaan kun miira keessa galtee jirti. Akka nama tokkootti ani siirraa isiin shamarran immoo waan dubbattu hin beektu. Xiqqoo tasgabbeessuu qabna mee ummata kanarraayis isiinis akka lama fadee bitee viidiyoo fokkataa maaloon jedhe suuraa akka nan godha jettee siidha waadanuu dubbataa jirtu seeneetiin rooza tasgabbaay obboleettiiti jedhuguma sitti duulaniisa ta'u ati jimmaa miti siinani jedhanu namni tikkeetti jimmaa namaa kennu hin jiru ati jimmaan taanaan jimmammaa kan kee namni sirraa mulqu hin jiru namni baay'ateef jedheetiin obsi badii kan kee balleessiteet nama abbaa jifaar abbaa kan kee arrabsaa jiru bira gortee itti muddi jechuuf anuusi arrabsaan ture dhukkee sirraa kaasaan ture amma immoo dabaltee badii biraa ofirratti hin dabaliniiti ummata koomintii jalatti sittaaree jiru ummata yeroo abbaan jifaar arrafamu ati bira jiraatte itti muddennaan haddii kana sitti duulee si arrabsee sitti dallanee jiru kana lammaffaa ammas deebitee dallansiiftee badii biraa keessan galiniiti okay dhiifama gaafadhu jennaan akkanatti lapheeti qabattee nama 1,000 hoo irratti lammata badiin kun ittiin deebi'u waan hin gidduu kana godheef balleessi yaa Oromoo kiyya yaa ijoollee jimmaan of golcha abbaan kiyya abbaan jifaar abbaa qotetti dhiifama gaafattee ergantanaa deebitee wanti siin dhayxee waan badaa wahii dubbatte hin jiru mana cufsiiseetaniin cuf jedhee nama 1,100 irratti baase dirqama akkuma koo kanatti raayyaa abbaa maccaati osoo dhufe akkasiin dubbii lammaffaa keessa galtee dubbattee balleesse tun barbaadu yoo seene wama gaarii dubbateeni mucaa tasgabbeessee dhiifama gaafachiisee ba'a malee waa dirqama namni bakka si buufate yookiin jimmaan bakka buute yookiin ijoollee walitti guru buffiidhaan hidhamee dhaqee nama naa araarsiidhee bakka buufatame hin jiru hundinuu waanuma yaada isaatii waan gaarii yaadaaf godha malee. Kanaafu yoo ani immoo jimmaan hin bakka bu'aa dirqama anatu araarsuu qaba. Namni jimmaa bakka buufatee kan inni qabu ebelu jette ebelu araarsuu qaba. Ati akkana gochuun qabdu yoo ta'e fida. Hin jiru namni jimmaa bakka buufate hundinuu. Ammas hin fakaatin keessaan fakaatin. Atoo ani abbaa kan kootiif obboleessa kan koo bakka bu'u jette. Dhaabbata. Du'i gaammaa sagaleen keeyyuu hin jiru. Dhaabbadha. Atoo obboleessa kootiif abbaa kooyyuu bakka bu'uu jette namni 800 didanii ofirraa gabbaasanii eenyuun bakka buute irratti dhiifama gaafachiisuu dandeessi ammallee. Uummanni kun hojii hoo? Ani isiin dhumti akkasiin ilaal abbaa jifaar nama qabarii keessa jiru gaafa seentu anis akka ilma jimmaa tokkotti abbaan kiyya tuqamuu hin jaallatu of bakka bu'ee ummata akka kootiitti immoo nagaa jaallatu bakka bu'ee kan nagaan jaallanne yeraasuu guddaa akkuma kiyya an of dursee bakka bu'een abbaan jifaar immoo ana bakka bu'u abbaa kiyya anaaf jecha waan meeqa godhaa turani waan ta'eef gaafa isaan waan biraatiin lammaffaa akkasiin hin tuyneefan abdursee bakka bu'ee ijoollee tokkummaati ishee godhaa ijoollee yeroo tokkummaa humnaatti. Malee ansi bakka bu'ee yookiin doboceen na ergatee dhaqiinaa araarsi lakkiin aranaaftiin jennaa miti abdursee bakka bu'ee naqee mucaa tasgabbeesse. Kanaafu ati immoo lakkiin hin fudhatu itti budduu qaba yoo jettee tarkaanfii barbaadde fudhadhu. Akka domboceetti malee ati jimmaan hin bakka bu'ette dombocaati dhiifamasiin fudhanne miti. Roozaan Dubaayin keessa jirti birrii wayii ergi duuriyyeetti biti tarkaanfii fudhu malee an akka jimmaatti dhiifam eenyu jimmaan bakka bu'u. Ani iyyuu jimmaan gubbaarratti hin fudhadhu. Ituma akkaataa qabaanne sirratti hin tarkaanfii fudhatu. afaan bantee uummata naggeeffatin ka tartiibaa yaada isaa irraa fuudhi malee kanas walii gaafatanii deebiin deebi'e kan biraatti tarkaanfadha namni biraa Mr. Kaadi gaafii biraa yoo qabaatti Kaalid gaafii biraa yoo qabaatti
dubbatte. Kan boceetii fi kan nabdusee wal biraa fixataniiru. Si deebiseera sirrii ta'uu baatus ati gaafattee si walumaa galatti deebiin abduusee si dubbacha walumaa galatti deebiin abduusee an ummatas bakka bu'eetii miti waa'een ummata jara kaaniin nan galchuu ofuma bakka bu'eetan akkas godhee jechuudha. Mr. Kadi kanarratti dubbadha. Mr. Kadi dubbadhati. Kaalid dubbadha. Yaada sabartaniif. Dhaggeeffadha. Ani gaaffii nagama miti. Sagaleen kee ukkaamamaadha. Rabbi siyaasa. Ukkaamamtee jirta obbolee. Okay. Saba abaarsa keetiin saba badhaa keetiitiin akkaan godhaara. Amma xiqqoo hin nagama miti. Nagaa manatti fakkaata kanarra. Wannan isiniin jedhu Abduseenii bakka isii bakka akka dhuunfaa kiyyaattan bakka bu'ee gaafadhe malee akka jimmaatti miti jedhee isin immoo ijoollee shanan jibee ijoolleen jimmaa tuffiin kana caala hin jiru arrabni kana caala hin jiru barataa ofii nama tuudhata abbaati dhata jedhanii mucattii haga siin hidhamtutti wanni kun dhugaa rabbii yoo isin hin maraachin ani wallaahi isin namaayyuu miti isin hin jedha argitanii achi keessatti Dubaayitti dhiisee jiruu kiyya dalagachuu kan dhiisan namni jettanu baay'ee tokko isin dhiqifadhaan biyya kanatti wallaahi fuudhanii biyya nagalchan malee akka mucaan gadda hidhamee biyya kanaa ta'e hin ta'a malee rabbiin nan dhiisin jiraan dhiisuun jatti kanaan biyyan jiru kana keessatti jedhila mana hidhaa nagalchan malee. Mali. Sagaleen koo jira manaawi jirta jedhame Jira. kan golcha naawi jira Nagama. Jira. Garuu ani dubbataara. shamarran jechuun haadha keessa Mr. Kadina avitatu Abduse koy avitatu obsime adubbatu rakkoo hanga biyyaatti isiniin jedhe namni godina keenya keessaa nu keessaa dhalatee kuulloo nurraa nyaattee kafaan nurraa nyaattellee akkana nuti innisiteen beektu akkana nuti uffatteen beektu tuffiin kana caala hin jiru kun harka nyaatittiidha kanaafi wanni isin jettanu inni akka nama dhuunfaa tokkottan eeganni jedhee sana dhiisaa akkuma sanatti bira taraa isin qabsoo keessan mataa keessi namni abbaa jibaarii boo'uu barbaadde namni alagaan biraa nu arrabsu rakkoon qabu kaaragaan biraa harargeen illee arsiin illee yoo nu arrabse sabni biraa namni walitti bu'aa ta'a garuu namni akkanaa yoo keessaa ka'ee ollaa keerraa akkas namarratti dalagoo ta'e caal yoo jettanii tuffatamaadha isin dayyiif ka jedhamu nama akka keessanii kana jechuudha. Mr. Kadi mee yeroo tokko gaafii tokko qofasi gaafadha. Mr. Kadi yeroo tokko qofasi gaafadha. Waa tokko qofa. Waabichuu wayisi gaafadha. Naa eeyyamamtaa. Waa tokko qofan gaafadha meen. Naa eeyyamamtaa Mr. Kadi si gaafadhu. Na gaafadhu waan feetee. Waa'ee tokkoffaa waa tokko dubbiin kenna jibbisiisee ati paartii dangisumatti fiddee waa'ee paartiitiin sooshaal miidiyaa waan jettu sanatti ta'ee jira jechuma kana taa'ee. Ani feetuna jaalladhu sun rakkoo miti sun mirga keeti namni naa jaallatuufis hin dubbadhu naa jibbuufis hin dubbadhu waan natti dhaga'ames dubbadha yoo dandeesses naa deebisuu dandeessa tokkoffaa sittani mana dhagahi waa'een gandummaa warri jimma jedhee paartiifis haa ta'u waan hundaanuu lafa dhiitu kun wal arginee turre asiin dura sittani waggaa 2 dura wal arginee turre atis miidiyaa kanarra jirta anis miidiyaa kanarra jira ati waggaa meeqa dura kiyyallee miidiyaa kana qabataa turte warri hadha laayiviirra bahanii yenee jimma abbaa jifaarleen yenee abbichuun eenye jedhamu kun jechaadha tokkoffaarraa akka paartiitti yoo akka paartii siyaasaatti sitti meteessi gaafa abdiishaa aggaaroo rukutamtu jarumti akka amma akki malku warrummaanuu paartiidhaan ugaree jaarratanii lafa tuman kun jechaadha gaafa dhiiga mucaa mataa irratti argan hundi haadha sii silkii cufattee dhumte ilmaan miskiinaatu biyya sana keessatti wal qalaa ture jechuudha wanti nuti gandummaa hin faarsineef sittanii maal dhagaye wanti nuti gandummaa hin faarsineefi ofii keenyaaf miti miskiinatu biyya sana keessatti kan yeroo hundumaayyuu waan kana kaasee wal miidhu ijoollee biyya Saudi Arabiyaati haa ta'u malee miskiinatu miidhamaa ture ijoollee arsii keessaas yeroo arsiif jimma wal lolan jechaadha ijoollee miskiina arsiitu tumamaa ture jimma keessaas ijoollee miskiina jimmaatu tumamaa ture gaafa sana addeebi'anii wanni jedhamu waan biraati ammas immoo waa'ee roozaatti yoo deebine ati akka nama tokkotti
intala kana maal godhaa ajjeesaadha miti kanatti jedhaa jirtu bakka argitanitti ajjeesaadha. Sigala miti ajjeesaadha tokko gaa ati obboleetti qabdaa haadha qabdaa na dhageegaa hundi keenya iyyuu waa hundumaa qabna. Ilmi namaa tokko tarii mucaan kuni asiin duratti waan isin dubbataa turte beekta. An akka kiyyatti mucaa tana nama fayyaattuu hin ilaalu. Tarii arrabni siisuun na gubuu dhiisee miti. Amma warra jala yaa'e koomentiin na arrabsus ta'ee warra na dhaggeeffatus. Arrabni siin jette sun na gubuu dhiisee utuu hin taane gorfannee qajeelchuutu caala moo ajjeesaa jechuutu caalame. Sanuu intala shamaraati dhiira miti. Intala shamaraati beekta miti kana. Yoo ofitti qabnee lakki akkas miti hin beektu ta'a meetummaan keessaa naqiiti gaafadhu maaltu maal takka ta'e maal akkamati ati maal beekta waan kanarraa akkam beekta jette. Naawi no haawi ni jedhamu meechaa dhisi. Naawi jedhe Jamiila. Dubaraa fi shiqarraa kennaa yeroo tokko tokko. Xumuradheen gaa kanaafuu atummaa keessaa lakkee utuu mucaa kana gaafattee. Keessanitti meera haawi sitti mo'an waa'ee naawi. Keessumaa lakkee utuu gaafatte beektuudha moo wallaaltuudha? Inni yoo gaafanne gaariidha moo ajjeesuu gaariidha? Jamiilaa jarraa kennaati. Wallahi laazim namni roozii ajjeese alaa tuulii jennata raqa jechuudha karaarraan dhabu namni roozii ajjeese jennatuma raqa. Karaarraa dhabu. Jennanni dargaggeessan ta'e immoo deeme. Naawi sittani maani waa'ee roozii keessatti dubbadheetti jira lakkoofsa silleenan qaba sanatti booddee deebina Jamiila yaada kee kennadhu. Naawwiin waa'ee roozii kana akkamsi gube qoyatti siyaasa kee waan deeggartuu fi ati ko siyaasatti geessa harta ammas ta'u jechuudha. Waa'ee siyaasaa namni dubbatan jiru miira keessaa beektu. Waa'ee siyaasaa keessa jiru. Waa'ee siyaasaa irraa wal jalaa haasaa jiru lamman keessan iyyuu bitamtu. No dhugaadhuma irraa haasaarra miti roozii kana. Laa waa'ee arrabaadhii siya biifti. Miira keessaa bahee Jamiilaa keessa. Abduseen fay akkana jechuudha ijoolleen jimmaana jaallatti yeroo hedduu bicuuti hin qaanfattu. Wallahi lubbuunaan qaba. Maal amma yoo jibbitan amma ijoollee nama nyaachiftan moo nama obaaftan amma. Manni isin jedhaattan nuti. Hin barbaadu hin sobdani wallahi billahi hin sobdani hin barbaadu hin barbaadu. Waa biraatiif tun ta'e dikka dhuftee bexeenaa kennu. Nan beeka kanatti isisan beexee si barbaadeeti hin jiru naawi hin jiru beexee tortoraadha kan isii beexee tortoraadha ishee. Okay, Abduse, Mr. Kadi, wasin mo panen. Abduse, mera kyo pata. Nazif hojii keenya adu Nazif hojii keenya adu Nazif beteette intala Nazif moji Nazif. Waa'ee roozaa waa dubbadhaa panen jallisaa mi filis. Ani jechaan Abduse xiyye fattee gaafa nu jara keenya dubbii laakina ani waa'ee roozaa qofaa fi miti. Roozaa jettan kana Mr. Kadi dhaggeeffadha. Waalaikum assalaam. Roozaa kana tokkoffaa lakkoofsa siin qabaan tokko jedha ittiin dubbaddeetiin beeka. Roozaa maraatummaa si gaafa kaman bari'an. Har'a torbii caaltee jirti akkuma kana liivii galtee Abduse dhaggeeffadhu liivii mana banattee ani ergan islaama ta'e badaan gaabbe sheekoti islaamaa kanatti nama xiqqeessa bakka rakkin namaa rassaa wanti islaamummaa kutan gaabbe jettee ijoollee kiristaanaa gasii ofiin keessa galchitee arraba waan hin genne jennaanan ergadhee walitti galee yaa rooza jedheen hanqaamaanis si argeen beeka ijoollee biyya tokkootis ani tokkoffaa dhimma paartiidha takkaa wallahi paartii tokko hin deeggaru jecha ustaada eegtu kana arrabsitu kana osoo dhiiftee bareedduudha. Ani amantiin koo kiristaana jette duraanuu waan an dhufee islaamummaa kanatti galee hin beeku garuu erga islaamummaa kanatti galee baay'een xiqqaadha jennaanan mucaa kana ol galeetan dhiisi waan kana jennaan ani wama islaama jedhamtuun dadhabaa jira ustaada dhiitii walitti qabanatu gad deebisee waan akkanaa godhe jettee afaan ajaa dubbate gaafa san intala ati maal guddifaranaa kennime la himu fi barbaadesanii waani roozaa qofa xiyyeeffatinaa sini galatoom kaalid kuni dubbii babbareedduu dubbata gurbaan siyaasa keessan jiru wama dhugaa waan itti dhufe dubbata ani immoo wanti dubbachuu barbaadu gootota keessa kanaaf meeqoy urge nama jalan dubbati rabbi isaa qajeelchu qashtiiko maali beekta wanti dubbachuu barbaadu ijoollee keenya warra amma gootummaa kanaan jedhan siyaasaan warra siyaasaatiif ilaallatu dubbii ilaal dhuguma nama waa jara tuqe nama jara tuqe kana tokkummaa qabu gootummaadhaan gumaa baafatu ana wajjiniin gaafa Muhammad Sayyid Rabbi rahmataa godhuun Sawaza Firkaatti caalaa bultumeetiin bakka 19 waraanamee ajjeefamu halkanii guyyaa utuu rafi waa'ee caalaa kan haqa baasan haqa Muhammad Sayyid jennee utuu qabsoofnu caalaan biyya galee
otu akkasitti balaaleffannu jimmaan na qodiisi hundinuu jaarsummaa meeqa dubbatame caalaan akka diinaatti suuraa garagalchine otu laallu gaafanni abiyyiin faarsuudhaaf jirtu maaloo jedhee abiyyiin faarsuu jammaru jimmatti affeeramnaan hundi ijoollee har'a biltsignaa abiyyiin deeggaran ijoollee jimmaan bakka bu'uudhaan suuraa isaa piroofaayilii keewwatanii warri faarsaa jiru kun afaan maaliitiin nama nu tuqe akkana goone ajjeefna sababa siyaasa kee deeggareen gootummaa isaa himtee caalaan goota ergasii haballeessu malee jedhaa baataniis onnee maaliitiin jimmaan bakka buunee nama nu tuqe kana goona shamarran miskiina asirratti jaalalli mataa maraachee jennaan waan barbaadde dubbattu ni ajjeefna jedha nama dhufee konsartii qopheesse jimmatti sirratti dhiichisaa ture caalaa bultumeeyyuu waa tokko irraan goone nama waggaa meeqa caalaan akkana ta'uu qaba jettanii jettan sodaatani maaliif har'a sobdanii nama siyaasa keessa morme waan biraatiin sobdanii akka nama jimmaa Achumallee manaaf kennime. dubbadhu urge. Okay, nan dubbadha hundi keessanuu na jala dubbachuu keessan hin barbaadu. Wanti dubbatamaa jiru kun waa'ee galgala mucattii sana dhiifama gaafachiisan irraa dubbataa jirtu miti mucaanni kunii fi isaa kan jedhan sun isaa kanarraa dubbataa jirtu natti fakkaata. Akka sabiyyi dhoqqee nutti laaqina. Inni lammaffaani warroota hamma dhufanii paartii kana tokkolaa gurbattii kana abdusee kana jechuudha. Intalatti jechuu kana intala kana jechuudha. Tokko intala naawweedhamtu amma jara kana lamman jechuudha. Waa tokko sammuun jalaati sina jechuudha. Kanaatu okay tole rakkoon qabu. Haa ta'u malee waa'ee siyaasaa biltsiginnaa maaloodha midirishoo siin labaasii achiin labaas maaltu isiin galche isiini ila gurbattii kana yoo ta'e giiftii daqiiqa bas isiin kun giiftiidhaan bitamtedha isiin kun isiinas keessa taartu gurbeen talatti kun jechuun giiftiidhaan afaan hidhamtee jirti. Giiftii funaantee dhufti isiin kun jechuun isiin biyya jirtu moo fi fiyyuu gaafa gurbattii siin ammantiin talatti tolenan tufadda waan albaatuuf yoo beektu isiin siyaasaa fi kana wal keessa urge marii qabu tireeni andimbaa galatooma anarraba kanan jaalladhu waan ta'eefi komiin kan qabdu seera arrabaa miti kaalii dhaggeeffadhu tokkoffaa irratti kaalii dhaggeeffadhu an urgee si dhaggeeffadhu namni kamuyyuu asitti wal arrabsuun qabu kabajaadhaan wal gaafachuu qaba malee waan wal gaafatu isii kana jedhee wal gaafachuu gonkumaan qabu. Waan mani dhabdute wanni nuti barbaanne dhiiraan isii jennee dur baraan isa jechuu miti dhaggeeffadha wanni nuti barbaanne abdusee wannan komii irraa qabu addas ta'e boris ta'e komii kan konaaf hin deebifne abduseeni sheekota jimmaatiif ummata jimmaatiif gennota jimmaatiif kabaja hin kennu akka ilaalcha kootiiti kun ilaalcha keessan hin beeku akka an argetti abduseen ijoollee jimmaatiif ummata jimmaatiif hatta dechee jimmaatiif kabaja hin qabu kanuma qofa wanti jedhu nagaan naaf oola arraba keessan barbaadu mana kootiin si affeera maaliifuu kaalidi hin badini fooloo wal goona komii kee seeraan dhufti mana kootti dimokiraasiin bal'aadha arrabni hin jiru ummata komiin irraa qabu yoo jiraate jimmaan xiqqeessita kan jedhu yoo jiraate anis ol ka'ee ummata kiyya dhiifaman hin gaafa jimmaan hin jaaladha dhalaa jimmaas ta'e hundaayyuu anaaf haadha kootitti waan ilaaluuf warra siyaasaati kan komiin irraa qabu kanaafu yaa rabbi eenyuun isa biyyaa namni jala guute no suuraan dubbadha maaliif tasgabbaa sagaleen koo jira qofa naa himaatini bilbilli kiyya ho'aa jira waan ta'eef jira iPhone kun gafee ho'a iPhone ni bara kana kun immoo maraataa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله. ايفوني سامسونج كايرو سوري ستبن ايفوني تفتل تادم ni araba diga isin falmin araba demo matagenya urge kasibu sera ka urge kola wai araba janna kumata kotif araba aba warra ba wa manna ba bidda dibadu si adambar jetani dura dursa araba disati namni to ko dugara demun araba dabu dawal enyunu yote jettu Nazif نظيف قلدي يا رب زمال النظيف نما نرب سو عبدوسي او تواتي ما جت نظيف نما نما رب سو أنوار كنا كرانا كنا إثيوبيا I love Ethiopia. Abdul Sesiarab Singkayan yo itgaling abdi jafi duro kaseni wante man war sabari Simfida Cairo kana kana demo fani Rufuno nanno fa fani nan rafsinila ya bo mata san kumni kana inna lillahi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته داير عبدي شافي لين تكينيا بغنا غانو رفته بغنا غانو يدن يا تو كمان كبير فيادا جرى يا رب الحمد لله سنا جت إنسان ولكن تقولي نادي الملوى كبروا kan إيش ميول عبدوس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله yeroo hedduu si jala deemnaa si dhaggeeffannaa si hangaruu gaafii tokko kanan qabu dhugaadhumaan haqiiqaa jimmaa keessatti ni beekta kaakayyoon kee gosti kee namni abbaan fedhe kulloo siin jedhus kana kalli alaa jambe atuuf beekta waan ta'eef garuu jimmaan ni jaallattamoo hin jaallattu haqiiqaa rabbiin والله وربي جمان أمني جما قلت الله فتاة بيوتنا الرديم كوبيتو قران أبو شمرني في رهاد أخي أبا أخي أن أمة جما لبوكي أمة جما تيفن أن أرمود أب دبتيتون أمة أخي أب دبتيتون أفلارا أمة جما توقع تكاتك كتي كومين ران كبو أنا جون مسياسة ودم نخان هم قادة كومي كوديه فتنالي تكتا أمة جما الرئيس همينيا كرغو هم فدو مالي فني مالا نانوري فوجتنا أولا بفر خانم بيتو موكا مثنا قافت kanabeen oguun ni waa'ee jimmaati bishaan tufu deeme abdus bishaan tufu deeme an duraki isin taraa wali dhaggeeffatan waan daqiiqaa kun dubbatamu sa'a sadi fayyaa dubbattani Najib di Abdul Sembiya ko nan jaalladha dheer ahli wasal namni mana tokko keessa taa'ee mana adda addaa keessa taa'ee si ahli obboleeyyan ta'es paartii fedhe deeggaruu ni danda'a. Garuu oggoo amma fakkeenyaaf biyya waa'een biyyaa ogguu dhufte biyyumaan waa'een namummaa mataa keetii yoo dhufe mataa keessatti ofirraa deebisa. Olannaa barbaada dhugaa. Kanaafuu naani waa'ee jimmaa guutu qabu jimmummaa keetiif si quuquu qaba laanna wesh. والله وربنا من أبدا أورميا في دكيسنا نفتلي بيجت ديبون جمت ديبون ينف. سجفت نميلا لما أبدو سيم كنا سرت كبيو كينغو ترى كجار ربا قد ديبسي أرب سيدومانو باسو دي ديو تأمله. أبغى كونيجور. كوي يارنا بجافت تو أورمو تبي بينت كده تبغارام كنا وادم من ورب بالكابا في تكو تيمبوها. Anggota Oromoo kamu akka kamu leeyyamu. Aywa. Namni cufti noo akkasi amma fakkeenyaaf ogguu jimma tuqamu mucaa kaleessaatti la sheeka keenya shee Mu'aaziin ni kabajna ture. Teenyee dhaggeeffataa ture dubbii gaddaa keessatti. Mucaatti garagalchani lama abdiigee hasanattis itti garagalchani jimmummaa kana gadi qabuu barbaadu malee nuti Oromoo hundi keenya yoo Oromoo ni jaallannaa ni kabajna paartii fedhu immoo deeggaru paartii nun galchu nun paartii no namni ganda nama qabeef gandi kee gadi ta'u la yoo rabbolti fuudhe namni gasti qabee maal jedhe sana dhiisi jimmaan gadi qabaa namni gadi qabee danda'u waan rakkubne sana dhiisa namni gadda gadi qabanii wallahi ifarratti nama hunda irratti gadi qabanii Jimmaan moo abdiidhaan akka dhuunfaatti abdiin akka maqaa Nazif kana gadi narraa jannaan mana tuffataatani mojolle maal harri maal jira Oye Anwar
Anwar ko. Wallahi kan saati shan din na dai ma ne barra me kan ge ergadde na Yeroo tokko jarana kenna. Umanni nagaadha. Mee Anwaari jaarraa kennaa dubbatee abu Anwaar. Kabagaan na baasa jarana kenna kala. Dubbata wal dhaggeeffadha muutii godhata. Maal kun umanni isaa? Dubbata Anwaar. Duraan dursee asirratti Waa'ee gaafinan qabu abbisee dhaabi. Oi, Akmal duwwaadha kanaan dubbattu. Akmal suuraa kiyya bareedaa tokkon si ergaa. Kun suuraa waggaa 10 fiddi Abduseen kun daa'ima wayiin of siyaara bar. Inde? Abdusee Kaasuushii haa ka'u. dhaabuu kaasanii jecha wayii kaafta waa wayii booda kaafta dhaggeeffadhu. Asirratti akka nama tokko akka nama miidiyaa kana nama 400 irratti wallaalaadhaan beekaa dhufin hin jedhu. Namna jira jirtan guutuun keessanuu namni gaafa wayii of bara waan ta'eef Abdusee yoo inni wallaalaa ta'e yoo inni jimmaan ka tuffatu ta'e jimmaa nan jaalladhaa jedhe akkuma inni gaafate biyya koo nan jaalladhaa biyya koon yeroo nan rafamu na gubaa jedhe. Asirratti
kana deeggarii sana deeggarii aangootti hin qabnu miti. Laakiin guyyaa tokko numati jimmuma kanatti baandiraa ol sii qabu ta'a guyyaa tokko. والله قلت بريء كما سيرا كما مالي وام برام أكيد متدبّر نشوف ديرا أدين كني مالي بيتا أبدي كي يجمّان جالة شوني أفاني عن جمّان جالة تاون ثانية وان جمّان كيسا ميتوما كرا أمة كران كم كنا سجلتا أمي كرا أمة كيجنا سلو كم مثلا أنا باكي جالي دوم كم بتوتو سجلتا دي بس جمّان كنا كيسا سوون تجاري نقول كذا باكي نقولوا ورّي بيشاني كم بيشان أربعة كم بوتو أمة كيسا سجلتا ورمالي عن جمّان جمّان جالة media se andou mata tu jangan mata tu mati dan bau amale ati kapate kan na mahar rati kimman ko go ta kimman ko mani yektu ummata ke sada da kana wan to ko mati dan bau am ne ko majmum ma kana janna te ummata ko ke sa be sabaj wan ni barba dan bau to du amale kya sabr gujan kar se सगलेंगे बगादे सगलेंगे बदेरा Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagana garan akimal yaada isa duma moti bagana garan nufte bagana garan nufte yaada isa duma daqiiqa tokko qofitte dubbadde tanimba tole abdulrazak obboleessa ko jira abduu se koy yeroo tokko daqiiqa tokko qofaachuma sirraa ba'a yaada ati akka waan yaada furmaataa kenni malee Abduu Seerratti yaadan kenni nama dhuunfaa tokko waan Abduu Seerratti jette yaada hin furatta yoo siin taane hin furattu waan inni siin jedhu fakkeenyaaf obboleessa keenya tokkummaan Mammadduun Aljaziiraa irraa furachuu dandeessa akka jarriitti deeman kan waa'ee paartii ijoollee badhaadhinaati ijoollee bilchiginaa takkana naan jedha jetti kaate kanaafuu iyyuu nam mul'adha jedhanii borji kaliifaa fooqirra ba'anii mul'achuun gizee hunda guyyaa tokko giraawundii keessa na dhoskaa turu guyyaa sana immoo ijoolluma jimmaati isatti jibbitus isatti jaallattus isa si arrabsus isa si faarsus jarumatti su dhoska itti galiini manuma ofiiti galli nafitisi kai ala akka alali namadanota si akka kana utale gale antuta bishaan buute ta'e dhoqqee taappaa jira jimmumaan keessa warra afaan dhedheeratu jechuudha guyyaa tokko galliin oolu isii kana qofittee hin irraanfate hundayyuu isa si jibbus isa si jaallatus yoo dandeesse qabachuu danda'e hammachuu danda'e arrabaa waan hin taane ijoollee akkanaati ijoollee Mammadduun Aljaziiraa caalaa arrafamtaati kun takka ijoollee maaliitiin jedhu maqaa sidhaa akkas jedhama kanaafuu jararraa fakkeenya furachuu dandeessa Mammadduun Aljaziiraa yoo natu waa'ee kana gorsa keessa waliin dawwallan gorsa Allahu akbar bareedduudha gorsi nama gorsa kee dhaga'u isaa godhu jedha ulfaadhaa nagaadhaan bulaati galatoom Gara keenya Abduu See baga qabdanii Abduu See isinirraan baa nagaa sagalee godha keessa bagana garan nufte tokkummaa ayyesh Abdulrazak paartii barbaadde deeggari an akkan si jaalladhu garuu beeki akka namummaa keetiiti ati jimma obboleessa kiyya kanuma beekuun si gaadha akka ilma jimmaa tokkotti paartiin adda taanut ati obboleessa kiyya anaafanii guyyaa giraawundii lixamu sana kan si dhosko anaadha isuma si jibbus isuma si jaallatus isa kana inni sitti meeqae abaluun jaalladhu abaluun jibbi kutaata kana xireessi kutaa kana urgeeffadhu siin hin jenne anis isuma kanan siidha galatoom gabbuu Nafis kan jedhu kana galchi mucaan nama si gaafataa ture yeroo dheeraadhaaf nagalchi dhaata abdina habi rekosti argateeraadhaaf Abduu See tokkee ko mangisti jirtaa nagaadha jira wallahi alhamdulillah maasitti beektaa Abduu See keenya yeroo atiin qoostaa nama yeroo dheeraa si beeku beektaa qoosaan kee kun immoo hunduma nama arsaa beektaa yeroo tokko haala ibsannaa keetiiyyuu uummata keenya keessatti rifannaa fide malee jibbaa qabdaa jimmaa qabda kan jedhu miti inni immoo ati Oromoo jettu Oromummaan manaa kaabeebi hundinuu Oromoodha jaallanni Oromoo taaneen dhalanne
Oromoo jenne Oromoo Booranaa akka inni itti jiru hin beeknu, Oromoo Gujii akka jiru hin beeknu. Oromummaa yoo Jimmarraa jalqabne Booranaaf toluu dandeenya. Yoo Jimmarraa kaane iyyuu Harargee toluu dandeenya. Oromummaa qulqullummaan akka beekta. Naannoo jaalladhu yeroo jedhamu Oromoo kan jibbiiti Jimma jaalladhu kan jedhu miti. Siigalee haala fayyadamu haala fayyadamsa afaan keetiitii yeroo tokko beekta. Anamma muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed nan jaalladha. Sirna isaan jaalladhu. Namaa fi sirna adda sirni kan biyyaati beekta. Garuu sirni isaa kuni badhaadhinni dhugaa lafa hin jiru jedhee mormuun mirga guutuun qaba. Abbaan barbaade naa jibu. Kun dhugaa lafa jirudha beekta. Maaliifi waan tokko jimaata isaatiin abbuma irraa dhalatte jechuudha. Yeroo abbummaa isaa kaaddee abbaan kee molmummaa isaa si kaadu jira barsi dhalee ka'e. Sababni isaa wajjin sun sirrii waan hin taaneef. Sigalee Abiibii. Har'a muummicha ministeeraa ilmaanii akkasii yoo jenne rakkoodha beekta. Badhaadhina kana kan itti fayyadamaa jiru Oromoo kutaa hunda. Kan irraayyuu dureessa ta'aa jiru. Sigalee kan kaleessa garaa wayyaanee jala dhokatee har'a futtee abbaa qabeenyaa ta'ee dhumeera. Nuti qeedhaawwan qolcolaa irra malee Abiibii. Isa kana jechuun ni dhaqe badhaadhina deeggarii leellisii miti. Badhaadhinni kan biyyaati, kan sabaa salammiiti. Warri maqaa Dr. Abiy nu arrabsu si nu aarsaa beekta. Oromiyaan mootummaa mataa sii qabdi. Sigalee booyyee guddaa kan baranan gaasaan jedhe Oromiyaa bushaa jira. Maaliif yeroo baay'ee Abiy jala dhokatamee Jimma kun hacuucamaa. Hacuucaa guddaa keessa turre. Yeroo ilmi keenya du'u waan nuun jedhamaa ture hin beekta. Yeroo ijoolleen keenya qabsoo keessatti miidhamtu waan nuun jedhame hin beekta. Jechuun nuti akka Jimmaatti dhaabbannee Arsii arrabsuu miti, Harargee arrabsuu miti. Ulfinni mana akka waan ta'eef namni tokko yoo ati abduuse qulqullina hin qabaanne abalumaaf qulqullina dhabe jechuu hin dandeessu. Jalqaba Jimma taateetii Oromootti daamta. Maaliifi lafaan achi jirra waan ta'eef yoo rakkadhes Jimmichuma sana keessatti nu waaddan. Kuni gandummaa nan godha abbaan barbaade gandummaa naana jedhu kanarratti. Garuu waan biyyaan taane Dr. Abiy biyyaan taane naaf hin ta'u yoon jedhe mirga guutuun qaba. Waan biyya duuti biyya wajjin hirriba lamiti Oromoon sigalee garuu yeroo tokko haala ibsannoo keetiitiyyuu ati anaan namarra si baree miti. Yeroo hunda beektaa abduse yeroo dheeraadhaaf si beeka. Ijoollee keenya fakkeenyaa fi warra nama arrabsu meedhuma arraba ilaali. Arraba sooshaal miidiyaa irratti fayyadamu keessaa ijoolleen keenya yoo si arrabsan yaa gowwaa, yaa horii, yaa doofaa siin jedhu malee jechi biraan jiru ijoollee keenya keessa. Garuu kan xiinsammuu namaa cabsummaa irra naannoo biraa ilaali. Oromuma taane jechuudha. Dhugumatti kana jechuun barbaadu. Keenya yoo jabaate xiraadha keetii balaan abbaa kee qabuu fi gowwaadha keetiiti. Kana sadan kuni arraba anuunan qaamban arrabicha yeroo jarri jedhanu wama tuffatama dadhabaa wayiiti beektaa arraba dadhabaa. Isuma dhugaatti kana achi namni si arrabse jira abduse. Tarii waan xiinsammuu si cabse namni siin jedhe jira. Arrabni ilaal ani waa tokko seemu siyaasa kana ajas ni beektaa. Siyaasa yaada barbaanne deeggarra Jimmatti dhalanne dirqama waan Jimma taane yoo namni nu keessaa bahee aangoo qabate tokko nutis waanuma uummanni Jimmaa deeggaru yookiin waan namni gandi tokko deeggarraa miti. Ati wanti tolu beektaa. Batalaa immoo Abiy Jimmaan keessatti dhalatu malee Itoophiyaa guutuu bulchaa jira. Jimmaan keessa harki 80 deeggaru 70 deeggaru 60 deeggaru kan mormus keessa jira waan ta'eef nuti immoo warra mormu keessaa iyyuu komeen keenya karaa siyaasaatiin mormina malee akka Jimmummaatti nuti warri mormu kunis obboleewwan ijoollee Jimmatti dhalatanii wal jaallanna. Yaanni walli hubachuu dadhabne maali beektaa rakkoon. Atamma mootummaa kana yoo mormite akka waan Jimmummaa mormite ofirraa mulqitee ganda biraa taateetti si hubachuudha. La itti nima ani kan mormaa jiru siyaasa malee Jimmummaa. Akmal salam alaikum. Wa alaikum assalam. Oi haasati yan fita namoota godhiitu boodee gaafatta. Komiin nuti wal hubachuu okay. Rakkoon nuti wal hubachuu dadhabne hunda yoonaa waliin deemnu yoo ati siyaasa ijoolleen Jimmaa deeggartu deeggarre akka waan ati Jimmaan mormiteetti si hubachuudha rakkoon. Kun immoo dogongora guddaadha. Ati Jimmaan keessatti dhalatteef dirqama nama ganda keetii bahee deeggaruun qabu. Garuu immoo ganda keenya jaallatta. Siyaasaan adda taate paartii biyya bulchaaru mormite malee uummata Jimmaa mormine. Qobaatti warri paartii biyya bulchaaru kana Jimmaaf kennee bilchiginnaan kan Jimmaati yookiin paartiin badhaadhinaa kan Jimmaati dha jiru. Arsii keessa jira, Harargee keessa jira, Shawaa keessa hundinuu guuteetii waliin dhufee achitti bilchiginnaa ta'ee bulchaa jira waan ta'eef ati mormuuf deeggaruuf mirga guutuu qabna. Otuu akkasitti wal hubanne Jimmummaan Jimmummaa paartii deeggaruun paartii
gaafa ati dhuftee paartii bilxiginnaa kana gadi baatee sirriin jiru jettee mormite kan si arrabsee baay'inaan ati jimmaa miti ati akkamitti jimma taate abbichuu nama jimmatti dhalate mormite kan siin jedhu lakkii nyaata nyaadhu ambayyaanatiin jaalladhaate na wajjin bayyaanati nyaadhutiin jedhu kana nama sana maqaa dhooftee aboo ati narraa calliti. An paartii siyaasaa mormaa jira malee jimmummaa koo ofirraa mormine an jimmummaa koo nan jaalladha hannuurri koo jimma keessatti awwaalame ummata jimmaa shamarraniif dhiiraniin kabaja jette yoo deebis lakki Abduseen jimmaan keessaa bahee abbichuu keenya morme siin jedhu malee jimmummaadhaan namni Abduseen jimmaan tokko yookiin jimmaan xiqqeessa siin jedhu jiru bara rakkoo guddaa wal hubachuu dadhabne malee anarras taana paartii biyya bulchaa jiru yookiin bilxiginnaa jedhamu kanan komeerraa qaba akka siyaasaatti hin deeggarre malee har'as boris jimmummaa koo ofirraa mulqe yookiin ummata jimmaaf qaba jedhamee hin jiru waan barbaadan haa deeggaran garuu koomintii jala dhufanii yoo siyaasa an deeggaru kanarraa mormii qabaatanii karaan kun sirriidha jedhan seenanii akkana kunoo sirrii deemaa jira bilxiginnaa jedhanii malee jimmaan bakka bu'anii jiru bilxiginnaa bakka bu'anii siyaasan dubbataa jiru kana yaadanaa kennanii na wajjin mari'achuu danda'u malee ati jimmaa miti na akkamitti nama ganda keessi dhiiftee ganda biraan deeggarreen sagalee Oromooti nama paartiin deeggaruun qabuun akka ilma tokkotti Oromoo miidhamaa jiru argaan callisuufan Oromoo sagalee ta'a. Lakkii paartiin biyya bulchaa jiru kun sirriin jiru jedhe malee uummanni jimmaa sirriin jiru hin jenne. Uummanni jimmaa jimma jechuun lafa uummanni sammuu kana irra jiraatudha. Uummata Oromoos irra jiraata jimmatti. Kanaafuu nuti wal hubachuu dhabneeti Abduseen jimmarraa akkana ta'a maaloo jennee wal arrabsaa oolla malee uumaa tokko rakkoo jimmarraa hin qabnu nuti. Ani akka kootitti jimmaan lubbuu kiyya caala nama jaallatu. Jimmaaf waan gaarii yoo godhame anaaf godhame yoo masaraan abbaa Jifaar kun ijaaramee bakka guddaa gahee arge masaraa abbaa Fayyaati ijaarame ne gammachiisa sagaleen ta'a. Kanaafuu yoo bilxiginnaan irra biyya bulchu jimmaan keessatti waan gaarii hojjete na gammachiisa biyya koo biyyan itti dhaladhe waan gaarii godhe Oromoo bisa akkuma sana waan gaarii yoo godhe na gammachiisa. Kana wal hubachuu dadhabne Abduseen jimmaan arrabse ani ijoollee paartii siyaasaan deeggara jettee gaafatu waa'ee siyaasaa dubbatte waan ittiin mormitu hin qabne dhuftees jala deemte atus siyaasa maalii beektaati jimma bakka hin buutu ilma baatamaan maalii maalu siyaasa ila riyaalitii dhimma dhuunfaa keessatti galatu kana malee waa'ee jimmummaatiin nuti tokkummaadhaan wal jaallanne waan barbaade deeggaru waan tokkummaa diina godhe hin laanne ilma jimmaati ilma abbaa Jifaaritti hin laala waan ta'eef. Akkasitti wal Abdusee gabaabsiiti sa'aatii qabnu soodii gama guddaa. Okay, nasiyaa waliin amarra waan ta'eef abdiina dubbatu carruma xiqqoo walii kennina afaanitti wal qabne waan ta'eef Abdusee galatoomii hidhadhuuti qananiinii fi inni wal duraa duubaan akka kennatanii booda dubbannaanis. Ijoollee taappii godhaa. Galatoomi tokkummaa Abdusee waggaa dheeraan beekan miidiyaadhaan tarii nan beekutaa. Gara caalu haasaan akkuma qoosaa ta'ee gara dhugaatti deemuu isaa hin mala. Ani garuu wanta akka jimmaa tokko hunda keenyaa jechuudha asirratti. Tokkummaan na barteettan fakkaata. Nama biraan si'aa jira akkamitti wallaala reefsi sagaleen si bara dhiifama boodaa sobna waan sana. Nama biraan si'aa dha. Abduseen namni ta'e gati waliin haasofne garuu zamana kana yeroo